Ajjeesus ta'ee ajjeesisuun cubbuudhas. Boruufis ta'e immoo waan gaarii hin kaa'u. Akkuma kanas namoonni koomentii garaagaraatiin isa arrabsuufis ta'ee isa arrabsamuuf haamilee taatan qooda kana gootan otoo gara itti tokkummaa fi jaalalli uumamu gootanii baay'ee gaariidha. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota maatii dandeessuu jira jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu torbeewwan kana keessaa wantoota garaagaraa ijattis ta'ee maqaattis hin tolle argaa fi dhaga'aa jira jechuudha. Egaa yeroon kun kallattii lachaniinuu yeroo itti fuula waaqayyo barbaaddatanii akkuma kana amantaa musliimaa keessattis egaa guyyoonni muraasa hafaniyyuu soomni kun akka sooma guddaa ta'e yeroo dubbatanii dhageenya. Haa ta'uyyuu malee egaa sababii obboleessa keenya tokkootiin garuu namoonni sooma kanarra turanis jechoota garaagaraa baasuudhaan wantoota baay'ee argaa fi dhaga'aa jira jechuudha. Egaa ani hin beeku akka amantaatti ajjeesuun cubbuudha. Garuu immoo yeroo baay'een keenya ajjeesuu isaa walitti dhukaasanii meeshaadhaan akkuma kana dhiigni dhangala'ee lubbuun ba'ee qofa ilaalla jechuudha baay'inaan. Haa ta'uyyuu malee garuu yeroo itti arrabsoodhaan qeequudhaan immoo wal ajjeesuu baay'eetu jira jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasee sababii obboleessa keenya kaffaaloo tufaatiin wantoota baay'eetu ta'aa jira jechuudha. Akkuma kanallee obboloonni immoo isa jala deemtanii jabaadhu goota koo bagatti cabsite jettanii faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Sababiin isaas an akka kootti waan hin taa'e madaalee tokko yoon arge namni kamiyyuu jechuudha. Namni amantaa isaa jaallatu fakkeenya tokko horiin gaafa wal loltu namoonni baadiyyaa baay'een keessan beekuu dandeessu. Gaafa horii wal loltu namni horii isaa jaallatu yookaan immoo sangaa isaa yookaan qotiyyoo lolaa jiru sanaa walitti bu'insa jidduu sana jiru argee cali hin jedhu jechuudha. Kanaaf egaa namni amantaa isaa jaallatus amantaan nama biraa akka arrabsamu hin fedhu. Yaa firoottan koo dhaloonni kallattii garaagaraatiin jabaadhu bagatti cabsitee baga akka kana ta'e jettanii dogongora guddaa keessadha jechuudha. Akkuma macaafni qulqulluu dubbatus waanuma macaafa qulqulluu irratti barreeffametu ta'aa jira. Haa ta'uyyuu malee garuu akka obboleessa isaa arrabsuu xiqqaan guddaa akka salphisu guddaanis immoo gaddeebi'ee xiqqaa faana akka dubbatu kan godhe barichumadha jechuudha. Sababiin isaas barichi bara dhumaa waan ta'eef jechuudha. Haa ta'uyyuu malee har'a obboleessi kun akkaataa kanatti jechuudha yeroo inni gad ba'ee akkana dubbatu qooda gorfamuu qabu qooda deebi'amuu qabu jabaadhu bagatti cabsite baga akkas gootee jettanii warroonni jajjabeessitaniif dhaamsa kana adaraa keessan sheer gochuun iddoo hundumaatti naaf dabarsaa jechuudha. Mucaa kana yookaan immoo obboleessa keenya kaffaaloo tufaa har'a namni tokko aariidhaan eenyumtuu amantaa isaa irratti qoosaa hin beeku waan ta'eef otoo obboleessa kana warrumti amantaan arrabsame iyyuu miti duuriyyamti gandaa tokko gadi baatee lubbuu isaa baaste gaafsa na'u maal jettu laata? Isin homaa tokkoyyuu hin taatanii kan gaabbiitti hafu kan bu'aa hafu kan sammuun isaa gaaffiidhaan guutamee ammas immoo haalootti darbee sababii amantaa kanatti miti maatii kosaan abbaa gosaatu ajjeese miti jedhaniillee firoottan isaa fi ijoolleen isaa akka akkaataa kanatti haaloo qabatan godha jechuudha. Kanaaf iyyuu hanga danda'ametti gaafa namni tokko sababii tokko walirratti qabu amma fakkeenyaaf obboleessi keenya tokko maqaa isaallee hin beekaniin viidiyoo isaan arge. Sababii kanarraan kan ka'e alaabaa abaa'oo gubaatii arrabsaatii jira jechuudha. Argitanii amantii kofan du'a malee oromummaaf hin du'u jechaa jira jechuudha. Dubbiin kun deemee eessa akka ga'aa jiru. Kanaaf immoo sababni eenyudha? Warra koomentiidhaan jabaadhu goota koo bagatti cabsitee baga akkas gootee baga kana ta'e warra jedhu bira rakkoon jira jechuudha. Walumaa galatti maal jechuun barbaade firoottan koo qooda nama tokko waan hamaa irratti jajjabeessinu lakki kun akkas miti jenne deeffachuun ga'ee keenya ta'a jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaasee sababii kanatti otoo obboleessi kun duuriyyeen gandaa kara deemtuun tokko baatee obboleessa kana ajjeeste sababiin isaas immoo Oromoon akka walitti deebi'ee akka wal nyaatu kan barbaadu danuu kumaatamaan akka jiru hundi keenya iyyuu ni beekna. Sababa kana argatee kan jeequmsa fi walitti bu'insa obbolootaa tokko barbaadu bahee obboleessa kanatu ajjeese sa'aatii kanatti eenyutu ajjeese jedhama. Amantaa isaanii waan arrabsee fi warra musliimaatu ajjeese jedhama. Firoottan dhallisaa
maatiinsaa eenyutti haaloo qabatu warra amantaa musliimaatti. Kanaafiyyuu ani hanga nama dadhabaa yookaan immoo wallaalaa tokkotti warri haamilee kennitaniif dhugumaan amantii keessan jaallatu taanaan dhugumaan mucaan kun akka jiraatu barbaaddu taanaan adaraa keessan jala deemtanii yaada hin kenniniifina. Dhiisaa jedha malee akka inni ittumaa itti caalu hin godhina. Akkuma kanallee immoo mucaan rakkoo akka inni qabu hundumtuu hin beeka. Sababiin isaas ani jalqabumaa irratti mucaan kun akka inni rakkoo qabu hubadhee jira. Isa kanaaf immoo itti siqanii tooratti deebisuu kan danda'an abbootii amantaati. Wal tokko ta'uudhaan warrumti inni amma arrabsaa jiru kunillee garaa qulqulluudhaan abbootiin jiru ustaazonni amantaa kiristaanaa keessaas walitti dhufeenyaan gorsanii gara daandiitti deebisuu kan danda'u warra har'a jala deemee koomentiidhaan gosh goota koo jabaadhu bagatti cabsite erga goota keenya warri jettanii otoo inni du'ee hafuura raafuu hin baafattan. Kanaafuu dhimmisaa ammas abbootii amantaa ilaallata. Seeras miti. Kanaaf hidhamuudhaanis reebamuudhaanis ajjeesus yoo ta'e dhugaadha. Haaloo dabala malee waa inni bu'aa buusu tokko hin qabu. Kanaafiyyuu abbootiin amantaatti siqxanii waan gootan godhaan dhaamsa kooti jechuudha. Akkuma kanammoo warri jala deemtan of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jechuun jaalladha. Sababiin isaas bu'aa tokko hin qabu. Kan du'e eenyutu galee eenyuun deeffanne warra du'e keessa daandii nuti saaqnuun garaagartummaa nuti saaqnuun walirraa fageenya Oromoo walii isaatiin saaquuni Ormi gidduu galtee nu galaafatti. Ormi gidduu galtee nu ajjeefti. Isa kana hubachuu dadhabdanii obboloonni kallattii adda addaatiin jala deemtanii jabaadhu goota keenya jettan. Eenyuun arrabsee obboleessa kee arrabse bar. Eenyuun arrabsee abbaa kee arrabse bar. Eenyuun arrabse haadha kee arrabsaa jira bar. Kanaafuu amantaa yoo ta'e immoo amantaa kee hin jaallatta taanaan amantaa namaa kabajjeetu amantaa kee kan jaallattu jechuudha. Dhimmichi amantaa dura bu'e malee rakkoo biraaf keessaa qabaachuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee ajjeesuu fi du'uun bu'aa tokko hin qabu. Sababii amantaa mataa godhattanii namoonni deddeebitan piliis haa hafu dhiisaa. Dhimma tokko faayidaa hin qabu. Dubbichi deemee siyaasa wajjin wal qabataa jira. Dubbichi deemee gandummaa wajjin wal qabataa jira. Kanaafiyyuu ani akka nama tokkotti faayidaa tokko hin qabun jedha. Kanaaf egaa namoonni jala deemtanii jabaadhuu kana sana asii achi borcitanii isinitti hafu. So faayidaa tokkitti waan hin qabneef jechuudha. Namoonni kiristaana taatanii yeroo inni amantaa musliimaa arrabsu jabaadhu goota kottiin jettanii iddoo kamidhamee caaffaticha keessaa naa baasaa. Diina kee akka mataa ofii keetitti jaaladhu jedha. Gufaatii isaattiyyuu hin gammadin jedha malee diina kee arrabsii kan jedhu caaffameen jiru. Ortodoksiis taate pheenxee. Akkuma kanammoo amantaa musliimaa keessaa hogguu namni tokko sin arrabsii deeffadhu kan jedhu jiraachuu danda'a hin beeku garuu immoo jira jedhee immoo hin yaadu. Kun miira ofii keenyaatiin foon keenyaaf mirga laannee kadhannaa keessaa baanee deebii itti kenninudha waan ta'eef kanaafuu arrabsoos ta'ee lolas ta'ee ajjeesis kan jedhu ajjeesisuudhaafis warri asiif achi harka walitti rukuttanii kun ergama seexanaati malee faayidaa tokkittiyyuu hin qabu. Kanaaf piliis amma isinii danda'ametti wal ajjeesuun bu'aa tokko hin qabu. Haaloo dabala namoonni akka walirraa fagaatan godha. Kan darbeerraa barachuun immoo gahee keenya. Karaa itti ajjeefamnu, karaa itti ijoolleen Oromoo ajjeefaman, karaa itti Oromoo walitti deebi'ee wal nyaatu kan barbaadu danuutu jira waan ta'eef isa kanaaf immoo karaa saaquun nurra hin jiru. Kanaaf warri koomentiidhaan illee kallattii garaagaraatiin deddeebitanii akkas godhii sana godhii akkana godha kallattii hundumaanuu amantaa kiristaanaas ta'e musliimaas faayiduma tokkittii hin qabu jechuudha. Faayidaa isin argattan yoo jiraate laayikii baay'inaa fi fooloo kana baay'ina isaa yoo argattanidha. Kun immoo waan har'a badudha. Waanuma faayidaa tokko hin qabne. Yookaan torbeetti jiraatta yookaan waggaatti jiraatta. Faayidaa argattu tokko hin jiru. Beekamtiin lafarraa lafuma irratti hafa. Beekamtiin miidiyaa irratti argamu
dhugaadha mootummaa waaqayyoo kan jannata jettan isinin dhaalchisu. Faayidaan isaa badii abidda gubiitti nama geessa malee jechuudha. Qajeelummaa yoo irratti hojjenne garuu yaada gaarii yoo irratti hojjenne garuu jireenya tokko nama tokkoof fakkeenya yoo taane garuu faayidaa qaba. Kanaafi warri nama walitti naquudhaaf oliin gadee kaattan koomentiidhaan jechoota garaagaraa gootanii haamilee olli namatti laattan adaraa keessan. Macaafa qulqulluu keessaa isin warri nagaa buustan ijoollee waaqayyooti jedhamee caafameera. Adaraa keessan. Akka nagaan bu'uu barbaada. Fakkeenya ta'a malee hin arrabsiinaa. Haamilee arrabsuu irratti haamilee hin kenninaa. Kadhadhaa fi gorfadhaa iddootti deeffadhaan. Amsa kootii waan yaada kana dhaggeeffattaniif hanga dhumaatti guddaa galatoomaa. Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Turtii gaarii.